odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatanitti gaafa darbu waancaan addunyaa biyyoota 48 hirmaachisuun takka jedhee galee marsaa biyyoota 16 gaheetiin jira. Marsaa biyyoota 16ttis taphoota lama qofaadha kan hafu biyyoota 6 marsaa nuusa xumuraatti dabarseetiin kan jiru amma biyyoota lama qofaadha kan hafu marsaa biyyoota 16tiin kaleessa morkiin biyyoota jajjaboo Awurooppaa lama Portugaalii fi Ispeen walitti fide injifannoo Spain goolii 1-0dhaan goolabameetiin kan jiru biyyoonni lamaanuu tapha of eeggannoon irratti heddummaatti taphachaatiin kan turan daqiiqaa 90 keessatti goolii wal irratti galchuu hin dandeenye. Spain harka 55 Portugaal immoo 45 dhibbantaa taphaase. To'ataniitiin taphataniiti kan jiranii yaaliidhaan garuu Spain irra fooyyee kan qabdu taphattoonni Spain yeroo 27 sarara peenaalitii Portugal keessatti kubbaa tuqaniiti kan jiranii kan Portugal ammoo yeroo 11 qofa kan tuqanii Spain kubbaa kallattii goolii eeggattee 6 yaaltee isa keessaa tokko galchuudhaan 5 goolii eegaan jalaa deebiseetiin kan jiru gama kanaanis Spain caalteetiin jirti. Portugal lama qofa yaaltee goolis galchuu hin dandeenye. Taphataan sarara jidduu Arsenaal Michael Merino jijjiiramee seenee daqiiqaa 91 irratti gooliin galche Spain marsaa itti aanutti akka dabartuuf gargaareetiin jira. Portugal ammoo dorgommicha keessaa hafteetiin kan jirtu. Portugal tapha mo'atanii darbuutiin Spain waliin kana dura taphattee marsaa itti aanutti osoo hin darbin hafteetiin turte. Kaleessas kanuma kan isii mudate biyyi Spain ka taphattoota akka Michael Oyarzabal fi Lamine Yamal sarara fuulduraa irratti kan qabdu goolii galchuuf akkasuma immoo taphattoota sarratti isaa garee faallaa dhibbisuudhaaf kan gargaaranii sarara jidduu irratti Rodri fi Pedriin jiraachuun biyyattiin akka olaantummaa fudhatteetiin injifattu gargaaraniiti kan jiranii. Garichi hanga yoonaatti goolii tokkollee osoo hin keessummeessin waancaa addunyaa kanaan taphoota 5 goolii hin keessummeessine. Tapha bara 2022 waancaa addunyaa marsaa biyyoota 16tti Morocco waliin goolii malee xumuran dabalatee hanga ammaatti waancaa addunyaatiin goolii osoo hin keessummeessin imalaatiin jirti. Walii galaan gooliin osoo irratti hin galin sa'aatii 10 fi daqiiqaa 9 turtee jirti. Spain tapha keessa kun bu'aa fi firii hojii waloon hojjechuu jechuudhaan dubbataniiti kan jiranii. Leenjisaan garichaa Luis de la Fontaine egaa Portugal injifatanii booda jabina ittisa keenya argineetiin jirras jedhaniiti jiranii. Tokkummaan carraaqqii fi wareegamni akkasuma namni hundi waliin fiiguun bu'aa kubbaa miilaa ifatti argamaatiin jira. Wanti guddaan ilaalchi taphattoonni keenya agarsiisan kaayyoo keenya milkeessuuf nu gargaareetiin jirachuudhaan dubbataniiti jiranii. Cristiano Ronaldo waancaa addunyaa isaa xumuraa irratti Portugal waliin hirmaachaatiin kan jiru. Abjuun Ronaldo waancaa addunyaatiin qabus akkasiin taphattoonni Spain jalaa fashaleessaniiti kan jiranii. Kana booda innis waancaa addunyaa irratti deebi'eetiin waan hirmaatu miti. Taphataan kun waliigala goolii 976 biyyaa fi kilaboota garagaraatiif galcheetiin jira. Badhaasa Baalan d'Or 5 fudhateetiin jira. Biyyaaf waancaa addunyaa garuu fiduu hin dandeenye. Hawwiin isaa inni guddaan kana tures kanas osoo hin milkeessini. Kanaaf waancaa addunyaa jaarratti biyya isaa waliin hirmaatee goolii galcheetiin jira. Garuu injifachuudhaaf hin carroomne. Waancaa addunyaa injifachuudhaaf kan inni itti dhiyaate Portugal waliin bara 2006 walakkaa xumuraa kan gaheen alatti hangas imaluu hin dandeenye. Kun waancaa addunyaa isaadhuma akka ta'es kana dura beeksiseetiin kan ture. Garuu immoo booda biyya isaaf taphachuu itti fufamoo ittiin fufu kan jedhu Ronaldoon yaada kenneen maatii waliin wal arginee tasgabbiin murtoo nan fudhadhachuudhaan dubbateetii kan jiru. Xiinxaltoonni tokko ammoo Roberto Martinez maaliif taphataa kana akka fayyadaman hin beeknu jechuudhaan qeeqaatiin kan turanii kan qeeqaas jiran jiru. Inni manguddoo dirree keessa naanna'uudha yookaan immoo nama guddaadha. Kanaafidha Portugal dorgommiin ala kan taate jechuudhaan kan leenjisichaa qeeqanii. Cristiano Ronaldo homaa hin hojjanne. Roberto Martinez maaliif daqiiqaa 90 tapha kaleessaa kanaanis akka
taphachiisan naaf hin galle jechuudhaan Kirisuutanis BBC Sport irratti qeeqeetiin kan jiru. Portugaal sababa Roberto Martineziin mo'amte kan jedhan hedduudha. Leenjisichi ammoo dhumarratti Cristiano Ronaldoon mallattoo kubbaa miilaati jechuun faarseeti jira. Waancaa addunyaa kanarratti waan inni hojjechuuf yaale waa hedduu hojjechuuf yaaleetiin jira. Ni galateeffannaa. Abjuun isaa waancaa addunyaa kana injifachuu ture. Inni fakkeenya dhaloota haaraati jechuudhaan jajeetiin kan jiru. Leenjisichi inni fakkeenya guddaa kubbaa miilaa fi dhaloota isa boodaa jiraniiti. Imalli Cristiano Ronaldo waliin taasise akka kufaatiitti hin ilaalamu kan jedhanis ni jiru. Isa dura Portugaal waancaa addunyaa 3 qofarratti kan hirmaatte waancaa guddaas injifatteetiin hin beektu. Cristiano Ronaldoon hiree kubbaa miilaa biyyattii jijjiireetiin jira. Waancaa addunyaatiifis yeroo hedduu akka darbituu fi akka aadeffattuuf gargaareetiin jirachuudhaan kan jajaatiin jiranis hedduudha. Cristiano Ronaldoon waancaa 3 Portugaal akka injifattuuf gargaareetiin jira. Har'a tapha isaa dhumaa garee biyyaalessaa kaleessa tapha isaa xumuraa garee biyyaalessaaf taphachuu mala. Garuu aadaa kubbaa miilaa kanaan dura hin turre jijjiiree jechuudhaan xiinxaltoonni gariin immoo taphatichaa ni faarsu. Dhaloonni taphattoonni gurguddoon Portugaal milkeessuu danda'an isa boodaan faana isaa hordofuudhaan kan argamanidha jechuudhaan jajaatiin jiru. Seenaa kubbaa miilaa Portugaal qofa osoo hin taane seenaa mataa isaas jijjiireetiin jira. Tapha boodaa Roberto Martinez haasaa taasisaniin tapha isaanii dhumaa Portugaal waliin akka turanis himaniiti kan jirani. Portugaal gadhiisaniiti kan jirani garee biyyaalessaa waliin turtii taasise kanaan ni galateeffadha. Uummata Portugaalis yeroo gaarii waliin dabarsineetiin jirrachuudhaan kan dubbatanii. Kanas ta'e sana Portugaal marsaa biyyoota 16 gara nuusa xumuraa yookaan immoo biyyoota 8 gara hirmaachisutti osoo hin darbin hafteetiin kan jirtu. Spain immoo marsaa itti aanutti darbite. Marsaa itti aanu kanaan immoo Belgium waliin kan taphattu. Tapha biraa halkan gara bariitti taphatameen Belgium US Ameerikaa dorgommicha keessaa baasteeti kan jirtu. Gianni Infantino fi Donald Trump duuba jiraatanis US Ameerikaan waancaa addunyaa kanaan marsaa biyyoota 16 gahuu hin dandeenye. Biyyoonni kun yeroo waliin taphatan taphaan duratti waan hedduu haasamaatiin kan ture. Taphataan USA Valoriin Balogu adabbii kaardii diimaadhaan osoo qabu adabbiin sun irraa ka'eetiin FIFAan akka taphatuuf eeyyama argateetiin ture. Pirezidaantiin US Ameerikaa Donald Trumpis bilbilaan adabbiin kun akka irraa ka'u taasisaniiti kan jiranii. Kun immoo biyyoonni garaagaraa akkasuma leenjisaan Belgium Rudi Garshaanis qeeqaatiin kan turani. Kanas ta'e sana taphatichi seeneetiin taphateetiin jira. Belgium injifachuudhaan US Ameerikaa dorgommicha keessa baasteetiin kan jirtu. Tapha kanaan daqiiqaa 9ffaa irratti Charles de Cataleeraan goolee galcheen Belgium dursa kan qabatte. San boodas de Cataleeraan daqiiqaa 33ffaa irratti goolii lammaffaa dabalee. Han Van Kaan daqiiqaa 57ffaa irratti goolii sadaffaa. Romelu Lukakuun immoo daqiiqaa dabalataa 93ffaa irratti goolii afuraffaa Belgiumiif galchanii Belgium 4-1 injifachuudhaan marsaa itti aanutti darbiteetiin jirti. Malik Tilman goolii takkitti US Ameerikaa injifatamuu irraa hin baraarin rukuttaa adabbii irraa goolii miidhagduudha kan galchee. FIFAan seera kubbaa miilaa keessa hin jirre taphataa adabbii irra ture deebisee eeyyamus US Ameerikaan dorgommicha keessa baateetii jirti. Trump Valoriin Balogu akka taphatuu fi FIFAan adabbii akka irraa kaasuu gochuudhaan taphatichis dirree seenee. Garuu ammoo waan maqaan isaanii xuraa'een alatti taphataan kun biyyas fayyaduudhaaf hin carroomne yookaan immoo biyyattiis osoo hin fayyadin biyyattiin mo'amteetiin dorgommicha keessaa kan baate. Baloguun daqiiqaa 90 guutuu dirree keessa tureetiin goolii tokkollee osoo hin galchin kan dirreedhaa bahee. Diraamaan Trump fi FIFAan waliin hojjetanis akkasiin galmi isaanii osoo hin milkaa'in. Kanaaf har'a galgalas itti fufuudhaan taphoonni
waancaa addunyaa kun kan marsaa biyyoota 16 ni taphatama. Galgala sa'aatii 1 irraa eegaluudhaan bakka buutuun Afrikaa Ijipti shaampiyoonii addunyaa Arjentiinaa waliin morkiin taasisanii gama biyyoonni lamaan kana dura yeroo tokko qofa waliin taphatanii yeroos Arjentiinaan goolii 2-0 kan injifatte amma yeroo lammaffaaf waliin yoo morkatan morkiin isaan taasisan kan eegamuudha. Taphni biroo halkan sa'aatii 5 irraa eegaluudhaan Switzerland Kolumbiyaa waliin kan taphattus taphoota eegamanidha. Odeeffannoo birootiin yoo darbu taphataan sarareeduu lammiin England Jordan Henderson midhamaa isa mudateen kana booda waancaa addunyaa kanaan biyya isaa hin tajaajilu yaaliin baqaqsanii wal'aanuu ni taasifamaaf jedhameetiin kan eegamu. Taphataan sarareeduu England Jordan Henderson gareen isaa tapha marsaa biyyoota 16tti Meeksikoo injifachuudhaan yeroo gammachuu isaanii ibsatan akka malee ta'e harki isaa kan miidhama harka isaa mudateen ammoo yaalii baqaqsanii wal'aanuu kan barbaadu. Kanaaf taphoota afaniin fayyee biyya isaa ni tajaajilachuun waan hin malleedha jedhamaatiin kan jiru. Taphataan ganna 36 kun istaadiyeemii Asteekaatti yeroo bahu miidhamni isaa ulfaataa fakkaachuu isaatii fuula isaa irraa kan mul'ate miidhama hamaa fakkaatachuudhaan leenjisaan England Thomas Tuchel dubbataniiti kan jiran. Leenjisaan England Thomas Tuchel Reece James ammoo tapha England Norway waliin taphattu irratti deebuu danda'achuudhaan kaasanii kan jiranii. Kanaanis rakkoo sarara ittisa mirgaa karaa qarqaraatiin isaan mudate tapha Meeksikoo injifatan irratti isaan mudate sanaan ni furaa fi kan eegamu. Reece James tapha ramaddii lammaffaa Gaanaa waliin taphatan irratti miidhamni isa mudate torbee kana gara shaakala guutuutti deebuun rakkoo England sarara ittisaa irratti qabdu sana ni furaaf itti abdatameetiin kan jiru. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatanitti gaafa darbu Tottenham taphataa sarara jidduu Newcastle United Sandro Tonali gatii riikardii kilabichaa ta'e paawundii miiliyoona 100 mallatteessifateetiin jira. Taphataan kun ganna 26 irratti kan argamu waggoota 3 Newcastle waliin erga dabarsee booda ammoo gara London imaluudhaan Tottenhamiif kan taphatu. Spurs taphataa kanaaf paawundii miiliyoona 80 ramadee ture ta'us Newcastle United harkatti didee boodarrammoo paawundii miiliyoona 100 kan walii galanii garuu ammoo jalqaba irratti paawundii miiliyoona 92 kaffaluudhaan adeemsa keessa immoo miiliyoona 7.5 ni dabala jedhameetiin kan eegamu. Toonaliin Londanitti argamuu kootiin baay'ee gammadeera jedhee namoonni kilaboota hedduu waliin haasa'uu kootii kan dubbatanii ani ammoo kilaba tokko qofa waliin turechuudhaan kan dubbatee sanuu immoo leenjisaa Roberto Di Zerbi waliin sa'aatii 2 kan dhiyaatu kan haasofne yeroos immoo waa'ee kilabichaa deeggartoota istaadiyeemii fi kubbaa miilaa keenya irratti kan dubbanne yeroo san Tottenhamiif mallatteessu akka qabu battalumatti kan murteessachuudhaan kan dubbate. Yeroo muraasa Tottenhamiin faallaa ta'ee taphadheetiin jira. Yeroo hundaa haalli naannawa sana namatti tola. Deeggartoota kilabichaa jaallatu qabu jechuudhaanis dubbateetiin jira. Hanga barri dorgommii kun eegaleetiin kilabichaaf taphadhuuttis hawwiin eegaa jirachuudhaan kan dubbate. Tottenham Matheus Fernandes paawundii miiliyoona 85 West Ham United irraa mallatteessifachuun ni yaadatama. Sandro Tonaliin bara 2023 AC Milan irraa paawundii miiliyoona 55 Newcastle United kan mallatteessisan booda kasaaraa taphate jedhamuudhaan ji'oota 8 fi kubbaa miilaa irraa dhorkamee ture. Yeroos Newcastle fi Eddie Howe nagaatti dhaammadheetiin turechuudhaan kan dubbate. Amma immoo deebi'eetiin taphataa murteessaa Newcastle United kan ture. Bara 2025 kilabichi waggoota 70 booda waancaa Karabaa'oo kan injifatuuf gargaareetiin jira. Roberto Di Zerbiinis taphataa kana ga'umsa isaa ilaalaniitiin gara kilabichaatti kan fidanii taphataa kennaa addaa qabudha jechuudhaan kan jajan. Nottingham Forest ammoo waggaa tokko keessatti leenjisaa shanaffaa isaa Oliver Glasner qacareetiin kan jiru. Waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti leenjistoota 5 qacaruu isaati. Kilabni kun lammii Oostiriyaa kan ta'an Victor Pereira
torban kana keessa hojii leenjisummaa irraa kan kaasanii amma immoo bakka isaa Grasnar bu'eetiin kan jiru abbaan qabeenyaa Nottingham Forest Evangelos Marinakis Oliver Grasnar yeroo maraa nama injifannootti amanuudha jechuudhaan jajaniiti jiranii mul'ata tokkoof ni hojjennaa hawwii kilabichaa fi deeggartootaa ni baafnaa fedhiin keenya milkii tokkoof boqonnaa malee ni hojjenna jechuudhaan kan dubbatanii leenjisaan ganna 51 Grasnar dhuma bara darbee Crystal Palace kan gadhiisanii amma immoo Nottingham Forest waliin liigicha keessa kan turu Nuno Espirito Santo akkasuma Ange Postecoglou Dean Saichi fi Victor Pereira hordofuudhaan leenjisaa shanaffaa waggaa tokko keessatti Nottingham Forest leenjisee ta'uudhaaf leenjisichi kan mallatteessanii Grasnar bara 2024 Crystal Palace leenjisuu kan eegalanii bara dorgommii jalqabaa irratti kabaja guddaa kan ta'e waancaa FA England kilabicha akka mirkeeffatuuf gargaaruudhaan liigii Awurooppaa irratti akka hirmaatuuf kan gargaaranii ta'us liigii Awurooppaa osoo hin taane konferensii liigii Awurooppaa irrattidha kilabichi kan hirmaate konferensii liigii Awurooppaa sanas akka injifatuuf gargaaraniiti jiranii yaagayyaa keessa immoo Community Shield Liverpool injifachuudhaan fudhataniiti jiranii Grasnar baatii gurraandhalaa keessa waliigaltee haaraa akka mallatteessuuf Crystal Palace gaafateetiin kan ture ta'us leenjisichi isa sana tole hin jenne Grasnar Forestiif erga mallatteessanii booda haasaa jalqabaa taasisaniin abdii guddaa akkanarraa qabanii nan beeka egeree cimaa kilaba kanaa ijaaruudhaaf nan hojjetachuudhaan dubbataniiti kan jirani fattoonni keenya hedduun nuuf barreessaatiin jiranii Fuad Muhiddin jedhama godina Jimmaa aanaa Dhigibee irraa isin hordofaa jiranuun jedheetiin jira Tawfiq Haji godina Jimmaa irraa isin hordofaa jiraachuu isaaniif barreesseetiin jira barsiisaa Abdii Cannaquu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee sadii irraa Spain moo isheettiin gammadeera galatoomaa jedhanii barataa jireenyaa Dirribaa Abdiizaa magaalaa Beddellee irraa Nabiyyuu Bakkareen jedhama godina Wallaggaa lixaarra hordofaa jiraachuu isaa nuuf barreesseetiin jira Najiib Badruu Jibril Iluu Abbaaboor aanaa Daarimuurraa waa'ee Chelsea fi Enzo Fernandes wal qabateeti kan dubbate Chelsea taphataa kana gatii isaa ol kaaseetiin jira waan ta'eef kilaboonnis waan barbaadaa jiran natti hin fakkaatu Daawit Darajjee jedhama godina Bunnoo Beddellee irraa Kaffaaloo Tafarraa godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo irraa qophiin ispoortii baay'ee gaariidha isin caqasaa jira galatoomaa jedheetiin jira Yusuf Ahmad jedhama Harargee lixaa Odaa Bultum ganda Surrii irraa qophiin ispoortii dhaggeeffachaatiin jirra waa baay'ee isinirraa barachaa jirra galatoomaa jedheetiin jira Gazaalii Amiin nuuf barreesseetiin jira Magarsaa Moosisaa Aliyyaa Madarargee lixaa Bookee irraa kan nuuf barreessee Kumarraa Taakkaleen jedhama godina Iluu Abbaaboor irraa nuun jedheetiin jira waancaa addunyaan kanuma Arjentiinaati jechuudhaan tilmaama isaa waancaa addunyaas kaayetiin kan jiru Eliyaas Olaanaa jedhama godina Iluu Abbaaboor irraa nuun jedhee jira maqaan koo barataa Adam Girboo godina Arsii lixaa aanaa Kokkoosaa irraa kan nuuf barreessee Arsenaalii wal qabateetiin odeeffannoon haaraa kan inni gaafate wanti haaraan hin jiru Arsenaal jijjiirraa taphattoota irrattis hanga yoonaatti taphataan inni ifatti itti maxxaneetiin mallatteessifachuuf itti dhiyaate yookaan immoo mallatteessifatee hin jiru dhaggeeffataan keenya biroo maqaan koo Dirribaa Girmaa jedhama anuun jedheetiin jira Gada Basaasaa irraa qophiin keessan nutti toleera jechuudhaan nuuf barreesseetiin jira hedduun keessan nuuf barreessitaniitii jirtanii ulfaadhaa galatoomaa isin jenna ammas hirmaannaan keessan itti hafuuf odeeffannoo jijjiirraa wal qabatan muraasa isin biraan ga'uudhaaf Tottenham taphataa Bournemouth kiruuppii irratti xiyyeeffachuudhaan ammas barbaadaatiin kan jiru Tottenham kilaboota taphattoota hedduu mallatteessifataa jiran keessaa tokkodha kanaan alatti immoo Muhammad Salaan iddoon qubannaa isaa
Atletico Madrid ta'aa fi kan eegamu Masalaan bara kana Liverpool waliin bilisaan kan gargar bahe kanaaf Atletico Madrid taphataa kana bakka Antoine Griezmann buusuudhaaf barbaadaatiin jira jedhamaatiin kan jiru. Taphataan kun ganna 33 irratti kan argamu amma waancaa addunyaa irratti biyya isaa waliin hirmaataatiin kan jiru. Kanaaf waancaa addunyaa booda maal murteessa kan jedhu ni eegama. Arsenal taphataa sirra ittisaa mirgaa West Ham United fi akkasuma lammii Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo Aaron Wan-Bissaka barbaadaatiin jira. Tarii yoo Ben White ganna kana kilabicha kan gadhiisu ta'e isa bakka buusuudhaaf fedhii qaba jedhamaatiin kan jiru. Liverpool, Chelsea fi Manchester United ammoo taphataa sirra fuulduraa West Ham lammii Neezerlaandis Crescencio Somerville barbaada jiraachuu himameetiin kan jiru. Taphataan sirra ittisaa duraanii Real Madrid Dani Carvajal amma taphataan kun umrii 34 irratti kan argamu. Real Madrid erga gadi dhiiseen booda Deportivo La Coruña waliin haasa'aatiin kan jiru. Kilaba sanaaf ni mallatteessaa fi kan eegamu. Taphataan kun osoo ga'umsa olaanaa irratti argamu miidhamni waggaa tokko isa mudate dirree irraa kan isa fageesse sanbuura gara ga'umsaatti deebi'uu hin dandeenye. Real Madrid waliin bilisaan gargar baheetiin jira. Amma immoo kilaba Spain liigii gadi yookaan liigii lammaffaa biyyattii keessa taphatu La Coruñaadhaaf mallatteessuuf waliin haasa'aatii jiraachuu kan gabaafame. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf jedhe xumureetiin jira. Qophiileen OBN biroo wal duraa duubaan itti fufuu isaan faana bu'a.